sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Adoolessa 19 bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamoo jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame dursa oduu isin dhageessisna. Oduu kan isin dhageessisu Jaalnoolee Buttaati. Itti aansuudhaan qophii addaa mata dureen isaa waa'ee keenya kan jedhu jaal-dhirbuu sabaa qabatee isiniif dhiyaata. Isin keessummeessuun kan isin faana turu ana Aslii Oromooti. Walaloo mata dureen isaa xannachi hidda miti kan jedhuu fi walleen warraaqsaa qaama sagantaa keenyaati. Amma kallattiin gara oduutti isin dabarsina. Warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa daran jabaatee itti fufee. Godina Shawaa Lixaa aanota Jalduu, Ada'aa Bargaa, Gindabaratii fi Abuunaa Gindabarat akkasumas Harargee Lixaa Asabootitti fincilli xumura gabrummaa itti fufee kan jiruu fi waraanni Agaazii Wayyaanee uummata nagaa irratti weerara baneen ilmaan Oromoo hedduun Jalduu magaalaa Goojjoo, Abuunaa fi Asaboot keessatti wareegamuun beekameera. Fincila xumura gabrummaa kanaan wal qabatee diddaan konkolaachistootaa kan itti fufee jiruu fi uummatis daandii aanotatti dabarsu cufuun diddaan falmaa abbaa biyyummaa itti fufee akka jiru beekame. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Adaamaattis mormiin konkolaachiftootaa eegaluun konkolaachiftoonni gara Finfinnee fi gara Arsii ba'aa dalagaa dhaabuun mormii sirna wayyaanee eegalanii jiru. Kana malees waraanni wayyaanee humni guddaan gara magaalaa Ixayyaa fi magaalaa Shashamanneetti konkolaataan yaa'aa akka jiran beekame. Oduu biraan godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessatti fincilli xumura gabrummaa haala qindoomina qabuun jabaatee itti fufee jira. Fincilli kun jabaachuu isaafis sababa kan ta'e gidduu kana qorumsi COC jedhamuun beekamu magaalaa Naqamtee keessatti kennamaa waan jiruufi qormaata kanaan wal qabatees fincilli jabaan dhahuudhaan mootummaan wayyaanee uummata nagaa goolaa fi jiruuf jireenya akkasumas sochii hawaasaa danqaa akka jiru beekameera. Kana malees maqaa hidha Abbayyaa jedhuun uummata dirqamaan waltajjii fi gargaarsa maallaqaa akka taasisan gaafatus magaalaa Naqamtee fi Hangarguttiin akkasumas Giddaa Ayyaana magaalaa Ayyaanaa keessatti mormii jabaan isa mudateera. Waancaa kana guyyaa Naqamtee seensisan qaamneen beekamne sagalee guddistuu isaanii wayita marfata jalqabaa irratti dhagaadhaan irratti dhahan kaabinooti mootummaa waajjira keessatti fiiganii dhokachuun humni waraanaa waajjira keessaa isaan baasuu fi rifannaa guddaa keessa seenuu isaanii maddi sagalee qeerroo beeksise. Naannoo Amaaraa guutummaatti fincilli uummataa fi barattootaan itti fufee akka jiru beekame. Gojjam Bahaa aanaa Dajan magaalaa Dajan keessatti itti fufee kan jiruu fi kaaba Gondoritti gaaffii jiraattonni walqaa'eetitti kaasaniin fincilli itti fufee uummanni gamtaadhaan qabeenyaa wayyaanee fi miseensota poolisii wayyaanee irratti tarkaanfii fudhachuun gabaafamee jira. Konkolaattonni wayyaanee 2 qabeenyaa wayyaanee ta'uun addatti beekame waan jiruuf dargaggoonni naannichaa konkolaataa lamaan kana dhaabuun ibiddaan gubanii caasaa mootummaa konkolaataa sana keessatti argamu irrattis tarkaanfii wal fakkaataa fudhachuun hojiin ala taasisanii jiraatuun caasaa naannichaa gabaasee jira. Itti fufee dhalattoonni Tigree sirna wayyaaneef amanamuun hawaasa naannichaa basaasan hunduu uummata magaalichaan tarkaanfiin irratti fudhatame. Qabeenyaan Tigree magaalicha keessatti argamus kanneen akka dukkaanota warqii fi kan kana fakkaatan barbadeeffamaa jiru. Kunis deeggarsa poolisoota naannoo Amaaraa waliin uummanni tokkummaa uumee wayyaanee barbadeessaa jiraatuun gabaafame. Achuma aanaa Dabaatti jedhamutti dhalattoonni ilmaan Tigree ta'an yeroodhaan akka gadhiisan ta'uu baatus tarkaanfiin irratti akka fudhatamuu fi galaa mootummaa keessaniin bulaa kan bulchu Tigree miti jechuun akeekkachiisatti kennuun tarkaanfiin itti fufee fudhatamaa jira. Dhumarratti godina Qeellam Wallaggaatti fincila xumura gabrummaa akkuma itti fufetti jira. Biyya gootota Likkaasaa Wagii Waliiqaa Dingil har'allee gootota qeerroo bilisummaa hedduu oomishitee jirti. Guyyoota muraasa darbee kan eegale magaalaa Dambidolloo, Canqaa, Gaa'oo Qeebbee, Qaaqee, Goddommoo, Jimmaa Horroo keessatti barattoonni murna bicuu wayyaanee raasaa jiru. Waraqaan warraaqsaas bakkeewwan hedduutti raabsameera. Eegaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aaf qabanne kanuma qophiilee keenya sagalee qeerroo afaan wajjin turtii gaarii. Kubanyaachaan jiraadha yoo mana ragalfadhe buusee baasee madaalee dhibeen koo sitti caalee kan bultumi odaanii dambiinoo gosa kamii ya dambii ya maxxantu ishee sanyii daabeessa akkamiin dhaaltee odaa mataa gubbaarra teessa
ammanal bedan jire undedan sibukisa jajjaba korma yase matarra sidemsisa amman sirabobasa Nudagai hiriye hadoti ko sibna lammi ketif samike tusni bil soma kambari ranse iniladi bil marwa takagadi takoli jirenya Annachi hiddamiti hiddi foon ta'u dhiiguun saadir qamaa xannachi hiddamiti isaa walii lama hiddamanii xannachi dhiiguun kanaaf mammaakama kana wallaaltee reebee kan biyya isaanii inni katabee tuulee seenaalee duraanii dubbii hundee hin qabne barreessee mi'eessee dhugaa fakkeessuudhaaf amantiin mi'eessee wallaalamaan beeknee daranuu kan jaamse Ateetee firreechaa qaalluu fi guddifachaa aadaa mudaan qabnee tokko maqaan dhoofne isaaniin katabne ittiin nun barsiifne galmee hin qabanne dhaloonni hin baranne seenaan hin dhageenye boriif waliin keenye aadaa isaaf duudhaa isaa mallattoo sabichaa bu'aa sirna gadaa inni akkamiin badaa mee eenyu jettu callisee kan dhiisu Boorana Morsii Baalee Wallagga Salaalee Gujii moo Iluu Abbaa Boorii Walloo Kamisee yookaan Hararii Karrayyuu moo Matakkalii yookaan Jimmaa Abbaa Jifaarii mallattoon isaa gadaadha caayyaa isaa odaadha walqixxummaan kabajaa ateeteen ragaadha hin dagatinaa malee guddifachaan kan saadha Kubanyaachaan jiraadha yoo mana ragalfadhe buusee baasee madaalee dhibeen koo sitti caalee kan bultuumi odaanii dambiinoo gosa kamii ya dambii ya maxxantu ishee sanyii daabeessa akkamiin dhaaltee odaa mataa gubbaarra teessa ammanal bedan jire undedan sibukisa jajjaba korma yase matarra sidemsisa amman sirabobasa Nudagai hiriye hadoti ko sibna lammi ketif samike tusni bil soma kambari ranse iniladi bil marwa takagadi takoli jirenya jeme alkani guyyaa yaadat gubadhe keessa kooti Kallafarrar kiifameet reeffa bolaakoti barrin darbaa obsinaan tuffiin nutti ammaatteetti bakkatti singaalchinaan dhaadannoo godhatteetti Nudagai hiriye hadoti ko sibna lammi ketif samike tusni bil soma kambari ranse iniladi bil marwa takagadi takoli jirenya agada balashidi balesasi anemasi mashemalu sebe agada balashidi balesasi anemasi mashemalu sebe akamiin dina gombisu rasasan dina gombisu akamiin dina gombisu rasasan dina gombisu akamiin dina gombisu
Rasaasan diina gombisu. Rasaasan diina gombisu. Rasaasan diina gombisu. Waa'ee keenya yeroo kaafnee mari'annu waa'ee keenyaa fi walii keenya yoo eegnuu fi waa'ee keenyaaf walii keenyatti abdachuun qabsoo keenya itichuuf malaa fi faladha. Malli kun akkaataa itti waan ofii keenyaa fi walii keenyaaf ni ta'a jennu dantaa sabaa, uummataa fi gosa keenyaan murteessuuf kan maltudha. Waa'ee keenya irra dubbachuun, mari'achuu fi walqeequun waan fedhaniin qabsoo saba ofii cinaa dhaabbachuun filannoo kan hin qabne malee akka fedhan ta'uuf kan namaaf eeyyamu natti hin fakkaatu. Sababiin isaa immoo jiruuf jireenya keenya keessatti hawaasummaan, diinagdee fi siyaasi murteessaa waan ta'eef. Badas hidhannoo jabeeffadhu mudhiidhee saadhaan hidhadhu garaan keessoo duudarraa qawween keessoo harkarraa battalaa nuqaasi woboo finfinnee tolaa garraa battalaa nuqaasi woboo finfinnee tolaa garraa. Anis kanarraa ka'uun akka ilmaan Oromoo tokkotti qabsoon lammii uummata Oromoo maal barbaada, maal hanqata, kana furuuf anarraa maaltu eegama, uummata waliigalaarraa maaltu barbaadama jedhee waan natti fakkaate isinii dhiyeessuuf dirqama. Asirratti waan natti fakkaate of keessatti utuu hin hirmaatiin, utuu hin taane hamman danda'e hirmaannaan irraa eegamu taasisuudhaani. Waa'ee keenya yeroo kaafnu
Seenaa keenya, safuu, duudhaa, gadaa sirna bulchiinsaa fi jechooti jiruuf jireenya keenya otoo hin hafin irraa dubbanna. Waa'ee keenya jennee waa'ee yookaan dhimma saba biraa irraa adda baasuuf jecha ittiin ibsinu jecha unuun uummata Oromoo ibsuuf fayyadamna. Kanarratti wanti unuun ibsuurra darbee ittiinis dhimma keenya baanu kan keenyaa fi orma gonkumaa raawwatee kan hin gaggeessine waan ta'eef addunyaa keenya kanarratti waa'ee yookaan dhimma addunyaa kanaa hagamti hin xallu dubbannus waa'ee keenya guutummaatti nu ilaalu waan hin taaneef nuyi lammii uummata Oromoo kan ibsu akka lammii uummataa yookaan neeshin isteetiitti kan ittiin gargaaramnu waa'ee keenya ta'uu isaati. Oromo oyadasa kenna wagni Oromo kenne badas idano jabe fatu mudide sadani datu garanke sodu idara kawenke so markara batala no qasi wobo bimne toda garra batala no qasi wobo bimne toda garra. Waa'een keenya alagaa dubbachiisuu mala. Alagaa inaafsisiisuu danda'a. Kan firoomaa fi diinuma ilmaan Oromoo irraa hin qabnes sadarkaa isaatti akka hubannoo isaatti dubbachiisuu mala. Garuu dhimmi yookaan waa'een Oromoo garuu hanga galma ga'iinsa isaatti ilmaan Oromoo abboota hawwanii fi qeerroo Oromoo mara kallattiin eeggata. Kanaafis waa'ee yookaan dhimma keenya jenna. Dhimmi keenya dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Jireenya keenyaaf immoo waltumsuu, wal utubuu nu barbaachisa. Hamilee walii kennuu nu gaafata. Labatatti kan darbu dhimma yookaan giroo keenya dhalootatti kennuuf nu gaafata. Dhimmi keenya akka dhimmisa mana citaa fakkaateera. Dhimmisa mana gandaa magaalota Oromiyaas waan ta'uuf jirudha. Irra jireessi lammiilee hiyyeeyyii biyya keenyaa kanneen baadiyyaa mana dhimmisuutti galanii fi magaalatti rakkoo dinagdee irraa kan ka'e mana gandaa yookaan mana qabaleen kan jedhanii waaman akka fakkaattu dhimmi egeree keenyaa akkanuma. Baanii nagaan galuuf mootummaa alagaatiin saamamaa, ajjeesamaa, hidhamaa, dararamaa jireenyi waan ulfaateef dhimmi keenyi kun waggoota 2 dura yaaddoo baddu baasaa kan wayyaa hin qabne ta'ee ture. Amma garuu erga mormiin qeerroo bara 2014 keessa jabaatee daranuu saboota biraaf fakkeenya ta'uun qabsoofniin sammuu abbaa irree hudhee qabuu eegaluutti ka'ee as hanga tokko calaan calle bilisummaa fi abdii sabaa daran wayituu ta'aa dhufteetti. Oromo oyadasa kenna wagni Oromo kenne badas idano jabe fatu mudide sadani datu garanke sodu idara kawenke so markara batala no qasi wobo bimne toda garra batala no qasi wobo bimne toda garra. Yeroo ammaa kana akkuma beekamu qabsoo Oromoof ji'oota 8tiif walitti fufinsaan yoo naga'e kanaan guutuu impaayera Itoophiyaa keessaa kan mootummaan bulguun sobaa fi afaan qawweetiin saboota jilbeenfachiisee bulchaa ture harkaa fashalaa'ee qabsoon fincila xumura gabrummaa saboota biroottis onnee horee jira. Adeemsi qabsoo uummata bal'aa fi saboota cunqurfamoo impaayera Itoophiyaa kunis wayyaanii liqimsuuf kokkee ga'ee jira. Akkuma durmaanuu jedhe sabootii biroonis cunqurfamanii kan jiran yoo ta'u, yaa ta'u malee dhimmi irra isiniif barreessuu fi dubbachuu barbaadu dhimma keenyadha. Asaantiif achaantiin wal caalti waan jedhamuuf dhimmi qabsoo kun unuun ilaala. Sabni Amaaraa Gondoris torbee kana keessa wayyaanee irratti tarkaanfii rifaasisaa fudhatee jira. Kanarraa ka'uun karaa marsaalee hawaasaa fi miidiyaa ummataatiin ummatii fi dargaggoonni Oromoo yaada isaan dhiyeessaa jiran afaan qawwee malee waan hidhanneef wayyaaneen sodaa malee akka barbaadde ilmaan Oromoo funaanee kan jedhudha. Kanaaf immoo sababni guddoon jirtu inni jalqabaa uummata Oromoo irraa hidhannoo hiikuu yeroo ta'u, rakkoon lammataa immoo Oromiyaan biyyoota ollaa akka wal hin qunnamne taasisuudha.
Inni sadaffaan meeshaa hidhannoo dhorkatamuu fi inni biraan waan rakkoolee siyaasaa wayyaaniin fiddeen diinagdeen isaa waan irraa saamamuuf ilmaan Oromoo jireenya isaanii gadi bu'ee waa'ee jireenyaa dhiphachuu fi meeshaa bitachuuf fallii fi malli waan jalaa dhokate fakkaatna. Kini badas hidhanno jabeeffadhu mudhii sadaan hidhadhu garaan keessoo duudarraa qawween keessoo harkarraa battalaa nuqaasi woboo finfinnee tolaa garraa battalaa nuqaasi woboo finfinnee tolaa garraa. Sabni biyyattii biroon hidhannoo daangaa darbanii kan fedhan haleelanii fi loon akkasumas qabeenya ilmaan Oromoo saamanii akka gootummaatti yoo ittiin faarsaman uummanni keenya mootummaa kukkuuqamuuf dhabuun xiyyitii ollaa isaarraa shira wayyaaniitiin itti bobbaatuun funaanamaa waggoota kana ga'e. Dhiibbaan mootummaa wayyaanii fi jaleen ishee uummata keenyarraan geessuun gaaga'amni hedduun jiraatus yeroon kun ilmaan Oromootiif yeroo barbaachiftuu fi gara fedhetti murachuuf sochii qeerroon taasisuun uummata keenya mataa ol qabachiiftedha. Boquun ol qabannaan kunis dhiiga ilmaan Oromootiin kan dhufe malee akka lolaa yookaan bishaanii calliseetuma furga'ee yaa'ee kan dhufe miti. Kana milkeessinee galma nuu hafee galmaan ga'uuf waa'ee keenya irratti xiyyeeffachuun jaalalaan otoo hin taane dirqama eenyummaa keenyaati. Fincila xumura gabrummaa Itoophiyaa keessatti adeemaa jiruun qabsoo fincila saba Amaaraa qawween deeggaramuun qeerroon Oromoo qabsoo saba sanaa irraa akka muuxannootti qawween akka barbaachisaatti yeroo kaasaa jiran karaa miidiyaalee hawaasaa ni hubatama. Adda bilisummaa Oromoo yaadessaa kenna waaqni Oromoo kenne badhaas hidhannoo jabeeffadhu mudhii sadaan hidhadhu garaan keessoo duudarraa qawween keessoo harkarraa battalaa nuqaasi woboo finfinnee tolaa garraa battalaa nuqaasi woboo finfinnee tolaa garraa. Dhugaadha. Qawween qabsoo keenya keessatti murteessaa ta'uu eenyuyyuu ni beeka. Kanaan dura ilaalcha sirna garboomfataatiin sirni wayyaanii baroota 90 keessa nuti mootummaa dimokiraatawaadha. Lollii fi qawween hin barbaachisu jechaa afaan cululfatee waraana Eertiraa hirmaachise malee ni ta'a jedhee miti. Qisaasama eenyummaa keessatti saba keenya kuffisuuf sochii taasisaa jirtuun wayyaaniin baroota kana keessa waan lolaa fi kabaja biyya abbaa ofii keessaa balleessiteef dhiibbaan qawwee qabatanii falmachuu laaffatee hanga suphamee har'a ga'utti duubaan hafuun ni beekama. Nuti qabsoo karaa nagaa gaggeessinu kana akka qaroo ija keenyaatti wal hubiin yoo itti fufsiisne sirni alagaa dafee gudunfuuf haala mijeeffachuu mala. Kanaaf immoo qabsoo fi falma abbaa biyyummaa taasisaa jirruuf jarjartiin otoo hin taane dhawwataan akkaataa hubannoo fi siyaasa uummata Oromoo mara giddu galeessa godhateen socho'uun milkaa'uu fi irra aanuu danda'uu qabna. Hawaasni keenya qindeessitoota fincilaa wajjin yaada wal simataa qabaachuu qabu. Qindeessitootii fi jaarmiyaaleen siyaasaas waan qabsoo sabaa irratti wal utubuu fi waliifuu walitti itituuf sagantaa walitti dhiyaachuun uummata walitti dhiyaate gaggeessuun gaariidha. Kunis yaadi uummata keenyaa humni qabeenyii fi dandeettiin nama keenyaa akka addaan hin hiramnee fi horaa bulaa. Oromoo yaadessaa kenna waaqni Oromoo kenne badhaas hidhannoo jabeeffadhu mudhii sadaan hidhadhu garaan keessoo duudarraa qawween keessoo harkarraa battalaa nuqaasi woboo
Finfinnee tola garra battalaanu qaasi waboo Finfinnee tola garra tarkaanfataan dugaan mirga saafalmatu saba cunqurfamee fi adda yaadee dugeen rafu tarkaanfataan dugaan mirga saafalmatu saba cunqurfamee fi adda yaadee dugeen rafu saba saafka dhukkubsatu qabsoo kitaan malee dhibeen isa barbaaritaan hin fayyadu. Gataa'ee jisee lolee boombii darbataa bilisummaa goonfachuu boboon falmataa galma geessi malee naftu waadaan uummataa kanaaf halkaniif guyyaa nuti rakkataa gataa'ee jisee lolee boombii darbataa bilisummaa goonfachuuf boboon falmataa galma geessi malee naftu waadaan uummataa kanumaaf halkan guyyaa qorraan gubataa hidhannoo jabeeffadhu mudhiidhee saadhaan hidhadhu galaan keessoo duujarraa qawween keessoo harkarraa battalaanu qaasi waboo Finfinnee tola garra battalaanu qaasi waboo Finfinnee tola garra. Kerro bilisummaa injifannoodhaan nu galii Kerro bilisummaa injifannoodhaan nu galii Kerro bilisummaa mimmiidhiqii lolii Kerro bilisummaa uummata daannoon kee Kerro bilisummaa maqaa makee dha'uu Kerro bilisummaa sodaata diinni kee Kerro bilisummaa laga keessa deemaa Kerro bilisummaa akka ilmaan qeerransaa Kerro bilisummaa diinni muddamteetti Kerro bilisummaa dhukaasi rasaasa Kerro bilisummaan injifannoodhaan nu galii hidhannoo jabeeffadhu mudhiidhee saadhaan hidhadhu galaan keessoo duujarraa qawween keessoo harkarraa battalaanu qaasi waboo Finfinnee tola garra battalaanu qaasi waboo Finfinnee tola garra. Lubbuun koo wareegame lafeen na jabuus kanummaa taasaaf falmatu galatan nabu qabsoon uummataatti fufee daran finiine woboon jarjaraa jira galuuf Finfinnee woboon jarjaruuf jira galuuf Finfinnee hidhannoo jabeeffadhu mudhiidhee saadhaan hidhadhu galaan keessoo duujarraa qawween keessoo harkarraa battalaanu qaasi waboo Finfinnee tola garra battalaanu qaasi waboo Finfinnee tola garra. Kerro bilisummaa injifannoodhaan nu galii Kerro bilisummaa injifannoodhaan nu galii Kerro bilisummaa uummati kee martii Kerro bilisummaa si cina dhaabbata Kerro bilisummaa kan namaatti hin buune Kerro bilisummaa mirga isaa falmata Kerro bilisummaa nama dhugaaf deemu Kerro bilisummaa rabbitu gargaara Kerro bilisummaa injifannoon galtaa Kerro bilisummaa gumasaa galgala Kerro bilisummaa injifannoodhaan nu galii hidhannoo jabeeffadhu mudhiidhee saadhaan hidhadhu galaan keessoo duujarraa qawween keessoo harkarraa battalaanu qaasi waboo Finfinnee tola
Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolama. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jecha sagantaa biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.